Yaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoonni warroonni chaanaalii keenya jalatti argamtan nageenya jaalalli argachuun gammachuun tokkummaan siniif haa baay'atu jechaa guyyaan har'aa guyyaa baay'ee namatti tolu irratti argamna. Namoota jaalatamtootaa fi kabajamtoota wajjiniin bakkee kanarratti egaa argamna. Bitaa fi mirgaan namursanii jiru guyyaa har'aa guyyaa addaa irratti argamna. Kanaaf egaa jarreen kun egaa bakkoota garaa garaatii walitti dhufnee jirra yeroo ammaa kana. Isaanis egaa maatiiwwan keenya hunda keessan maqaa isaanii nu barsiisu. Maqaa isaanii erga nu barsiisanii booda immoo egaa guyyaa har'aa bakkee kanatti kan argamneef waliin haasofna jechuudha. Isinis immoo kabajamtootaa fi jaalatamtoota warroonni maatii keenya taatan hundi keessan viidiyoon kun yoo isinitti tole share subscribe gootanii waliin guddannee bakka guddaa akka waliin geenyu abdii guddaa qabna. Hundi keessanis immoo warroonni amma yookaan immoo viidiyoo kana daawwattan viidiyoon kun yoo isinitti tole share gochuu hin dagatinaa. Inni biraa immoo subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoon keenya guyyaa guyyaan yoo hojjennu simbira ga'uu akka barbaaddan yoo barbaaddan immoo olii gootanii mallattoo bilbilaa ishee jettu cuqaasuu hin dagatinaa isiniin jechuu barbaadna. Guyyaan har'aa guyyaa addaati. Gamanummaan warroota guyyaa har'aa keessummoota addaati innaa akkanatti ilaaltan hundi isaanii babbareedanii nu fuulduratti argamaa jiru. Baay'ee nama gammachiisu jechuudha. Isaanis egaa yeroo ammaa kana na bukkeetti argamu. Maqaa isaanii isaanumarraa bartu malee anarraa miti jechuudha. Sababiin isaa isaan nu barsiisu. Eessa akka ta'an bakka dhaloota isaanii nu barsiisu jechaadha. Isaan maxxansin dabarsaa. Isaan wajjin turtii gaarii. Ashamaa harka fuunee jaalatamtootaaf kabajamtoonni hordoftoonni shanan gadaa yuutuubii jalatti argamtan akkam jirtan? Bakkumaaf kallattii jirtan maratti nageenyi badhaadhinni milkaanis ni faa baay'atu. Warroota nan beekneef Abarraash Malkaan jedhama. Dhalootaan Oromiyaa Hambootii ammaaf kan argamu magaalaa Sudaan Kaartuum irraa. Galatooma. Ashama jennee harka fuunee jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii shanan gadaatuuf jalatti argamtan hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi jaalalli argachuun milkaa'inni isiniif haa baay'atu. Guyyaan har'aa guyyaa addaati. Guyyaa gammachuu guyyaa baay'eetu kan namatti tolu irratti argamne jechuudha. Egaa marii warroota nan beekneef ani maqaan koo Fuwaad Hussein jedhama. Dhalootaan nama Hararii ammaaf kan argamu Sudaan Kaartuum irratti jechuudha. Egaa guyyaa har'aa jechuudha keessummaa addaa godhee kan asirratti nu affeere hiriphaa waanaa guddisee galateeffachuu barbaada. Galatooma turtii gaarii. Jirtu jaalatamtoonni fi hirmaattonni chaanaalii kana jalatti argamtan bakkuma jirtanitti nageenyi jaalalli milkaa'inni isiniif yaa baay'atu. Waa guyyaa addaa guyyaa gammachuu irratti argamna. Akkasumas immoo warreen hin beekneef maqaan koo Kennaa Saffaan jedhama. Dhalootaan Oromiyaa Sulultaadha. Yeroo ammaa kana biyya Sudaan Kaartuumitti argama. Galatoomaa jechuun jaaladha. Wow, baay'ee namatti tola. Jaalatamtootaa fi maamiltoonni keenya hundi keessan biyyoota garaarra teessanii warroonni daawwachaa jirtan egaa maqaa isaanii bartanii jirtu. Bakkee garaagaraatti walitti dhufnee yeroo ammaa kana immoo asitti argamnee jirra. Baay'ee namatti tola, nama gammachiisa jechuudha. Hundi keessanis egaa irra deebi'uudhaan viidiyoon kun akka baay'ee isinitti tolu abdii guddaan qaba. Akkuma seentaniin laayikii hin dagatinaa isiniin jechuu barbaadna. Egaa guyyaa har'aa isaan biratti argamu yoo akkanatti ilaallu biyyoota garaagaraa irraa inni kaan Amboo inni kaan immoo Sulultaa inni kaan Harar jechaa jiru. Egaa jarreen kun immoo yoo akkanatti ilaallu baay'ee namatti tolu baay'ee nama gammachiisu jechuudha. Fuulli isaanii fuula ifaati. Fuula isaanii yoo ilaallu baay'ee namatti tolu jechaadha. Sababiin isaas immoo maaliin bakkee kanarratti yoo nuti waliin bakkee kanarraa viidiyoo kana yoo isinii waraabnu bakkoota garaagaraa irraa dhufnee jirra yookaan immoo biyyoota garaagaraa irraa dhufnee jirra. Hundi keenya sababii bakkee kanarratti argamnuuf jechuudha. Gamanummaan gama Abarraash egaa bakki dhaloota ishiiti Amboodha. Ishiinis immoo gama sanattan sin dabarsa. Abarraash egaa Sudaan Kaartuum irratti argamti. Sudaan Kaartuum irratti yoo argamtu yoo amma fakkeenyaaf bakkee kanarratti argamtu ishiinis immoo nu jidduutti argamaa jirti. Guyyaa har'aa immoo viidiyoo kana yookaan immoo nuti tokko taanee iddoo kanatti argamna. Sudaan Kaartuum irratti egaa yeroo hundaa namni tokko biyya tokko gara biyya tokko gaafa deemu guddachuu fi jijjiiramuu fi yookaan immoo namoota gargaaruu fi jechaadha.
isinis immoo guyyaa har'aa bakkee kanarratti argamtuu jirtu asitti kennaan ni jira Fuwaad Abarraash ni jirti jechaadha. Egaa ishiin biyyoota garaagaraas yookaan kanaan dura deemuu dandeessi har'as immoo Sudaan Kaartuum irratti argamti kaayyoo ishiitiif jechaadha. Egaa har'agaa gaaffiin yoo hin gaafadhu isaan hundayyuu gaaffii yookaan lama tokko gaafachuu hin danda'a. Egaa asirratti Abarraash jijjiirama jechuun yookaan immoo jijjiiramni siidhaaf maalidha yookaan immoo jijjiirama yoo ibsitu yookaan ati haala kamiin ibsita sin jechuu barbaada. Okay, baay'ee namatti tola. Tolee liidar hirphaa gaaffii baay'ee namatti toludha kan na gaafatte jechuudha. Egaa akkuma beekamnu nuti akkuma liidar hirphaan ibse nuti yeroo biyyoota garaagaraa raayika walitti dhufne garuu immoo tokkummaa waanta jiruuf jaalala waan jiruuf namoota kana faana wal argee isaan faana hariiroo cimaa horachuudhaan faana jiraachuu faana hojjechuu danda'ee jira jechuudha. Jijjiirama yeroo jennu keessatti namni maallaqa argateef qofa miti kan jijjiirama jedhamu. Tokkoffaan maaldha namni jijjiiramni ofummaa isaarraa eegama jechuudha. Namni yoo of jijjiire nama jijjiiruu danda'a. Ilaalcha isaa yoo jijjiire kun maalidha jijjiirama tokko jechuudha. Garuu immoo jijjiirama yeroo jennu keessatti namoonni baay'een isaanii maallaqa yookiin immoo qabeenya qorrachuu ni fakkaata jechuudha. Garuu immoo qabeenyaan duratti namni tokko ilaalcha isaa jijjiiruu qaba, of ta'uu qaba, namummaa isaa baruu qaba. Yoo har'a namummaa kee ofummaa kee eenyu ta'uu qaba, ani eenyu nan mirkanaa jettee yoo ofitti himte yeroo hunda yoo barbaadde maal ta'uu dandeessa? Qabeenya yookiin immoo wanta barbaaddu sana bira qaqqabuu dandeessa jechuudha. Kanaaf jijjiiramni ilaalcha isaarraa kan maddu. Yoo of jijjiirree maal gochuu dandeenya? Jireenya keenya keessatti wanta barbaadnu sanaaf hojjennee galma milkaa'insa keenya akka bira qaqqabnu ta'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf jijjiiramni ilaalchadha. Ilaalcha keenya yoo jijjiirre maal gochuu dandeenya? Namoota biroof illee fakkeenya ta'uu dandeenya. Akkasumallee qabeenya barbaadnutti deemuu dandeenya jechuudha. Ofummaa isa jijjiiruu qaba namni qabeenyaan duratti. Jijjiiramni yeroo jedhu kana fakkaata. Galatoomuu. Fuwaadatis isumadha. Okay, guddaa naaf galatoomee siin jechuu jaaladha. Egaa gaaffii natti na gaafatte gaaffii baay'ee tokko namatti tolu. Egaa jijjiirama jechuun addunyaa kanarratti jechuudha. Namoonni baay'een jijjiirama yeroo jedhu karaa adda addaatiin hiikatu jechuudha. Anaaf garuu jijjiiramni jechuun fakkeenyaaf namni tokko addunyaa kanarratti erga uumamee addunyaa kanarratti argame wanti nuti jireenya keenya keessatti hojjechuu dandeenyu wanti nuti jireenya keenya keessatti argachuu dandeenyu maali jennee yoo of gaafanne jechuudha. Addunyaa kanarratti jiraachuudhaaf jijjiiramni baay'ee tokko barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko jijjiiramuudhaaf ulaagaalee isaarraa eegamuutu jira jechuudha. Ulaagaalee sana yookaan sirnaan itti fayyadamee sirnaan hordofee guddachuu danda'e namni kun jijjiirama irra ga'ee jira jechuudha. Kanaaf jijjiiramni jechuudha ilma namaa hundaafuu baay'ee tokko barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf hundi keenya wanta dhumneef kaayyoon dhumneef hojii hojjennu keessatti muuxannoo beekumsa arganne waliif sheer goone jechuudha. Walirraa barannee wal guddisnee maatii keenyallee guddisnee akkasuma ofillee guddifnee biyya keenyallee guddisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf jijjiiramni baay'ee tokko barbaachisaadha jechuudha. Hojii kamiyyuu keessattuu jechuudha. Kanaaf jijjiiramni ani haala kanaanii kanneen Galatoomii kennaa isumadha. Eeshi galatoomitiin jechuun jaaladha. Jaalatamtoonni fi hirmaattonni chaanaalii kana jalatti argamtan ammas immoo walitti deebinee jirra jechuudha. Yeroo duraatiin maqaa koo isin barsiiseen jira kennaa isinin jedheen jira kennaa innaan immoo nuti ni fudhanne jettanii warreen eegdanillee ni jiru. Kennaanis immoo badhaasadha. Amma immoo mata duree addaati irratti nu affeeree jira jechuudha. Liidar hirphaan baay'eetti galateeffanna jechuudha. Mata dureenis immoo jijjiirama kan jedhu jijjiiramni isaa ka'umsi isaa maalidha? Jijjiiramni ka'umsi isaa jalqabni maalidha? Namni tokko jijjiiramuudhaaf gaafa carraaqu ilaalcha isaa yoo jijjiirrateen booda nama jijjiiruu osoo hin taane biyya jijjiiruu osoo hin taane of jijjiiruu irraa eegala jechuudha. Namoonni baay'een osoo ilaalcha ofii hin jijjiiranne namoota jijjiiruudhaaf warroonni carraaqan ni jiru. Biyyoota jijjiiruudhaaf warroonni carraaqan ni jiru. Akkasumas immoo naannoo isaaniitillee jijjiiruu kan dhaqan ni jiru jechuudha. Kanaaf ka'umsi jijjiirama inni guddaan ilaalcha ofii yoo jijjiirranne ofii keenya ilaalcha gaarii yoo qabaanne namootaaf illee ilaalcha gaarii ni qabna jechuudha. Beekumsa qabnu bal'aa kan argannu ilaalcha gaarii yoo qabaanne namarraa qooddachuu kan dandeenyudha jechuudha.
jijjiirama kana namoonni kallattiilee hedduudhaan hiikkachuu danda'u. Kallattiilee hedduu isaan ittiin hiikkatan suni namni akkuma bifaan gargaraa ilaalchi isaas gargariidha, yaadni isaas gargariidha, beekumsi isaas gargariidha waan ta'eef yaadota hedduun hiikkachuu danda'an jechuudha. Akka kootti akkan isin ibsutti jijjiiramni ka'umsi isaa ilaalcha ofii yoo jijjiirrate jijjiirama maalummaa jijjiirama kan barudha jechuudha. Galatoomaa yeroo biraatiin immoo walitti deebi'uu dandeenya. Waaw baay'ee namatti tola jaalatamtootaa fi kabajamtoonni warroonni maamila keenya taatan egaa jijjiirama jechuun akkuma isaan nuuf qoodanii namni tokko namoota jijjiiruun dura biyya jijjiiruun dura dursa of jijjiiruutu irra jiraata ilaalcha isaa jijjiiruu fi egaa namootaaf fakkeenya ta'uurra dura ofii isaatiif fakkeenya ta'uutu yookaan immoo ka'umsi isaa ofiin dura of sirreessuu yookaan of jijjiiruutu sarra jiraata ilaalcha isaa jijjiiruutu sarra jiraata jedhanii nuuf deebisanii jiru baay'ee namatti tola nama gammachiisa gaammas immoo gaaffii tokko isaan gaafachuu barbaada jechaadha kanaaf hundi keenya maaliif namni tokko yoo biyya jijjiiruu dura of jijjiiruu yookaan ilaalcha isaa jijjiiruutu isarra jiraata jechaadha kanaaf namni tokko gaa namoonni baay'een yoo biyya jijjiiran waan isaan of jijjiiran fakkaata yoo hojii jijjiiran waan isaan jijjiiran fakkaata hojiin jijjiiruun dura biyya jijjiiruun dura bakkee jijjiiruun dura maal goona ilaalcha keenya jijjiiruutu dursa jechaadha kanaaf egaa amma immoo gaaffii tokkoon isaan gaafadha ammas irra deebi'uudhaan jechuudha egaa warroonni asitti argamtan hundi keessan maaliif gaaffii tokkodha garaa miti egaa amma abarraa shittan darba jechuudha maaliif hundi keessa wanta dhaggeeffattanii jirtaniif egaa nuyiif yookaan immoo dhala namaatiif kaayyoon yookaan immoo nuti fakkeenyaaf namni tokko kaayyoo isaa keessatti namni kaayyoo guddaa qabu bakka kaayyoo sana ga'uu danda'a. Siniif kaayyoo jechuun maal jechuudha? Maaliif dhala namaatiif namni kaayyoo cimaa qabuu fi namni ejjennoonsaa cimaa ta'e bakka barbaade sana ga'uu danda'a. Tokko keessaniif immoo kaayyoo keessan yookaan immoo kaayyoon siniif maalidha? Eshi tolee baay'ee namatti tola liidar hirphaa guddaa galatoomsiin jechuu barbaanna. Egaa addunyaa kanarratti namni kamiyyuu kaayyoo ni qaba. Baay'inni keenya kaayyoo ni qabdaa jennee nama tokko gaafanne eeyyeen nan qaba namni kaayyoo hin qabne ni jira jedhan jechuudha. Egaa kaayyoo jechuun fakkeenyaaf jireenya har'a jiraannu keessatti wanti ofii kiyyaaf ani wanti nan barbaadu tokko jireenya kiyya keessatti maal gochuun fedha maal qabaachuun godha maalidha hawwiin koo kan jedhamu inni maal jedhama kaayyoodha fakkeenyaaf jireenya kiyya keessatti wanna tokko karoorsee galman karoorse sana bira qaqqabuudhaaf kaayyoo sanarraa wanti nama dubatti nama deessu maalidha namoonni tokko waan tokko eegalanii ni shakku ni sodaatu deemsa eegalanii karaa irratti ni dhaabatu jechuudha maaliif kaayyoo isaanii sana waan adda baasanii hin beekneef sababa waan tokko eegalaniif sababa adda baasanii hin beekneef aarsaallee kaffaluu hin danda'an jechuudha. Garuu immoo kaayyoon nama tokko guddaa yoo ta'e fakkeenyaaf kaayyoon kiyya mul'anni kiyya guddaadha. Abarruun jireenya ishee keessatti maal barbaadde eessa gahuu feeti maal hojjettee darbuu barbaadda addunyaa kanarratti kan jedhamu adda baafadhee beekera yoo ta'e kaayyoo kee bira qaqqabuudhaaf wanti duubatti deebisu tokko hin jiru jechuudha. Kaayyoo qabda gaafa jedhamne eeyyeen nan qaba jenne jechuudha. Garuu immoo kaayyoo yookiin immoo mul'ata kan jedhamu sun yeroo hundumayyuu yoo teessullee yoo raftullee yoo nyaatullee si yaadachiisa si dammaqsa jechuudha. Maaliif chaalenjiin illee yoo sitti dhufee wanta karoorsi sana akka galmaan geessuuf gara fuulduraatti akka dammaqxu akka deemtu kan si taasisu jechuudha. Kanaaf kaayyoo jechuun mul'ata jechuun yeroo deemanis yeroo rafanis yeroo kamiyyuu kan gara laphee keetitti deddeebi'u kan gara yaada keetitti kan deddeebi'u tokko maalidha mul'ata yookiin immoo kaayyoo jedhama. Kaayyoo ofii sana galmaan ga'uudhaaf chaalenjiin kamiyyuu namatti dhufee dubatti deebi'u osoo hin taane maal chaalenjii keessanirraa barattee gara fuulduraatti yoo tarkaanfate yookiin immoo an ofii kiyyaaf yoo tarkaanfadhe maal ta'uu danda'a mul'ata kiyya sana wantan karoorse sana bira qaqqabuudhaaf illee na deeggara jechuudha. Garuu yoo dubatti deebi'ee ishiin bira akkasitti dubatti deebitee kaayyoo nan qabattee turte garuu immoo kaayyoo kiyya namatti himee jira waan ta'eef namoonni illee akkana jettee turte bira namaan jedhan jechuudha. Garuu immoo nuti kaayyoo keenya bira qaqqabuudhaaf galgalaaf ganama abjuu keenyaaf mul'ata keenyaaf yoo dheebonne maal ta'uu dandeenya jijjiirama barbaadnu sana bira qaqqabuu dandeenya.
guddaa galatoomsin jechuu barbaada. Okay, waaw baay'ee tokko namatti tola. Gaaffii inni lammaffaa liidar hirphaan nu gaafate gaaffii baay'ee tokko bareedaadha. Kaayyoo jechuun maal jechuudha jedha. Egaa kaayyoo jechuun namoonni baay'een kaayyoo jecha jedhu kanuma akkaataa garaagaraatiin kan hiikkatu. Garuu anaaf jechuudha. Kaayyoo jechuun abjuu kiyya. Abjuu jechuun jireenya ilma namaa keessatti abjuu karaalee adda addaatiin hiikkachuu danda'an jechuudha. Fakkeenyaaf jireenya keenya keessatti hawaasa keenya keessatti abjuu jechuun maali yoo jenne abjuun wanta galtee galgala rafanii jechuudha. Wanta guyyaa hojjechaa oolan, wanta guyyaa namoota waliin haasa'aa oolan, halkan yeroodhaan rafan isa sana abjuu jedhaniin. Garuu abjuu jechuun biizinasa kana keessatti abjuu jechuun kaayyoo kan kee gara fuulduraatti maal ta'uu barbaadda? Jireenya kan kee keessatti maal hojjettee jireenya kan kee keessatti boru kaayyoo fi mul'ata kan kee sana bira ga'uu dandeenya jennee of gaafachuu qabna jechuudha. Jireenya kiyya keessatti kaayyoon kiyya jechuudha gara fuulduraatti wantaan hojjedhu irratti xiyyeeffannoo kenneefi wantaan hojjedhu sana xiyyeeffannoo ergaan kenneef booda jijjiiramaaf jechuudha halkaniif guyyaa hojjechuun narraa eegamu jechuudha. Boru kaayyoo kiyya sana bira goodhaaf abjuun kiyya jechuudha jireenya gaarii argadhee maatii gaarii horadhee jechuudha. Maatii kiyyallee jijjiiree ofillee jijjiiree hawaasa keenyallee jijjiiree biyya kiyyallee jijjiiruu danda'a jechuudha. Kanaaf ani kaayyoon kiyya jechuudha abjuu kiyya jechuudha. Abjuu jechuun haalumaan amma isin ibsa kana jechuudha. Kanaaf guddaa tokko kanaaf galatoomsan. Tole walitti deebinee jirra jechuudha. Waa baay'ee namatti tola. Gaaffii inni lammaffaa irratti kaayyoo jechuun maal jechuudha? Kaayyoon si maali inni jedhu namoonni hundinuyyuu kaayyoowwan garaagaraa qabaachuu danda'u. Ani akka kootti kaayyoo karaalee lamaan ilaaluu nan danda'a. Namoonni tokko kaayyoo dhugaa warroonni qaban inni jiru, warroonni kaayyoowwan sobaa isa afaan dubbatanii kan gochaan hin agarsiifne illee ni jiru jechuudha. Kaayyoo jechuun agarsiiftuu karaa milkaa'inaati. Namni tokko abjuu isaanii akkuma boleeyyan keenya kaasan kaayyoo jechuun namni tokko mul'ata ni qaba. Mul'ata isaa san bira ga'uudhaaf bu'aa bayii hedduu keessa ni darba. Mul'ata jechuun immoo mul'ata jechuun mul'achuu osoo hin taane mul'ata yoo hojjette mul'anni deebi'eessi mul'isa malee sitti hin mul'atu jechuudha. Maanaaf hojjettee kaayyoo keessan dhugoomsitee abjuu keessan wanta barbaaddu sana fuulduratti galmaan geessee ati borumaadha jireenya milkaa'aa jiraachuu kan dandeessu jechuudha. Jireenya milkaa'aa iddoo tokko teessee hawwitee osoo hin taane chaalenjiiwwan hedduu sitti yeroo dhufe chaalenjiiwwan hedduu yeroo sitti dhufe sana maal obsaan keessa dabartee sababii maadhaaf sababii kaayyoo qabdu mul'ata kee wanta dhugoomsuu barbaaddeedhaaf yeroo hunda bu'aa bayiidhaaf iddoo kennuu osoo hin taane karaalee hedduudhaan karaa milkaa'inatti si geechuu sana kaayyoo kee qabattee daandii milkaa'ina bira si geechuu sana yeroo hunda irratti aarsaa kaffaltee carraaqqii gaarii yoo goote yeroo kamiyyuu milkaa'uu ni dandeessan jechuudha. Hundi keessaniyyuu warroonni viidiyoo kana hordofaa jirtan namoonni ta'anii milkaa'ina hin hawwu jijjiirama ni hawwu kaayyoo qabdu yeroo jedhanii kaayyoo ni qabnu jedhu jechuudha. Kaayyoo isaanii san biraan kan ga'u immoo maal gochuu akka qaban hundi isaaniiyyuu maal warroota kaayyoo qabanii warroota kaayyoo isaanii galmaan ga'an osoo hordofanii isaan sun maal warroonni barsiisan inni jiru warroonni immoo hin barsiifne inni jiru gara inaafatitti warroonni ilaalan inni jiru jechuudha. Yeroo ammaa kana immoo yeroo teekinooloojii kana namoonni maadhaan hanqinni isaanii duubatti kan isaan nama hambisu ofitti amanummaa dhabuudha jireenya shakkii jiraachuudha jechuudha. Kanaaf of sodaachuun immoo jireenya shakkiitis hin jiraachuu jechuudha. Kanaaf hundi keenyayyuu kaayyoo keenya maal akka hojjennee bira geenyu beekuun nurraa eegama jechuudha. Galatooma bakka milkaa'inaatti ol agarru. Harka funee jaalatamtootaa fi dhaggeeffattoonni keenya irra deebi'uudhaan deebinee dhufnee hundi keessanis immoo viidiyoo kanarraa waan iddoo akka barattan abdii guddaa qabna. Egaa warroonni viidiyoo kana daawwachaa jirtan hundi keessan sheer sabskraabii gootanii maamila keenyas taatanii gara fuulduraattis immoo kaayyoo keessan galmaan ga'uudhaaf jijjiirama bira ga'uudhaaf guddachuudhaaf chaanaaliin kun sin barbaachisa. Filannoon keessan chaanaalii keenya akka ta'u abdii guddaa qabna. Jaalatamtootaa fi dhaggeeffattoonni keenya warroonni biyya ambaa, biyya addaa, biyya Itoophiyaa, biyyoota garaagaraa irratti argamtan hundi keessan maamilli keenya warroonni taatanii nu hordofaa jirtan galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Warroonni immoo maamiloota keenya hin taane sabskraabii gootanii yeroo hundaa immoo viidiyoon keenya guyyaa guyyaan akka isin bira ga'u yoo barbaadan olii gootanii nu hordofuu ni dandeessu jechuu jaalan. Kanaaf hundi keenya warroonni nu bukkeetti argaman kaayyoon maal akka ta'ee fi jedhamni akka maal akka ta'e nuuf qoodanii jiru. Kaayyoo jechuun egaa namni tokko kan ittiin iddoo barbaade ga'u kaayyoo isaa yoo beeke bakka barbaade kan ga'u.
kaayyoo isaa yoo beeke iddoo kamiyyuu kan ga'u yeroo hundaa kan aarsaa kaffaluuf kaayyoo isaatiif namni tokko gaafa aarsaa kaffalu kaayyoo isaatiif aarsaa kaffala jechaadha. Kaayyoon keenya immoo namni kaayyoo isaa beeke bakka barbaade ga'uu akka danda'uu fi jirama gaarii akka fiduu danda'u nuuf qoodanii jiru. Jaalatamtoonni keenya hundi keenya warroonni viidiyoo kana dhaggeeffattan waan hedduu akka irraa argattanis immoo abdii qabna. Yeroo booda immoo viidiyoo addaatiin amma walitti deebinutti hundi keessan nageenya jaalalli gammachuun argachuun siniif haa baay'atu jenna. Bakka jirtanitti nagaan gammachuun badhaadhinni siniif haa baay'atu. Iddoo guddaatti akka wal arginu abdii guddaa qaba. Share, subscribe, like gochuun dagatina. Turtii gaarii siniif haa ta'u. Horaa bulaa.